Iyesuus muka wayinii isa dhugaa ta'uu isaa, Iyesuus mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kooti. Dameen utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa inni mura. Dameen isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa inni qeexxa. Isin ammuma iyyuu dubbina isheetti dubbadheen qulqulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Anis isinitti nan jiraadhaa. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuu dhaabaate ofiin ija godhachuu hin dandeenye, isinis anatti qabattanii yoo jiraachuu dhaabattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka wayinichaati, isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu, anis isatti jiraadhu, isa ija baay'ee kana godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessani. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa inni gatama, inni gogas. Damoota akkasii walitti qabanii ibiddatti inni naqu, inni gubatas. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan, dubbiin koos isin keessa yoo jiraate, waan feetan inni kadhattu, isiniifis inni ta'as. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo inni argama.